afaan kun mucaa koo irratti hin hojjetu itti naa himinaan jedhe Waaquma. Amiin. Amiin. Yesuus koo galachuu. Irratti hin hojjetu ishii. Amiin. Inni ati yaadde sun immoo inuma sii ta'a dhuguma dhugaa Waaqayyo wanta ati karoorsite sun immoo hindaanum isati yaadde gararraa sii ta'a. Amiin. Mee dhukkubni isa yaade gararraa naa ta'a jedhime. Isa yaade gararraa naa ta'a. Amiin. Gammee nami jedhamu kun sagaleen dhagaa fi oole inni irra hin jiru jala jira. Gammeen kuni in beeku ameen daassaati be gammeeksi waan jedhamu kana etankoto baana moora. Jigiti venkerden de shia. Ameen haleluya. Ameen. Yoo siniin jette namni tokko gadi bu'aa fudhatan. Gammee moo gammee? Gammeessi kan jedhu kun. An footoo daa'imaa ofirraa qabu. Yaa footoo daa'imaa ofirraa qabu agaluu miidhu gashaame natti gaaloo raabadiya. Nagaan siifata. Anu sudah denda transport yang denda makin baru aja kita bisa. Si mijata miti. Betul. Gamme. Wanti jiru yaada ta'a jira. Okay. Waan itti rakkachaa jiru akka qabu natti hime hafuurri qulqulluun waan isa rakkisaa jiru waan nama kana rakkisaa jirutu jira. Namni kun wayitti rakkachaa jira. Waa bukkee darbuudhaaf yaalii geggeessa garuu chaalenjii ta'e waan isa rakkisaa jiru akka jiru natti hime hafuurri qulqulluuni. Saayitii ammaa kanaa kaasee garuu Waaqayyo akkas jedhi itti naa himinaan jedhee waan si danqe kana bukkee darbitee milkoofta jedhima itti naa himinaan jedhee yoo dhaga'aa jira ta'e ameen jedhee haa fudhatu dhugaadhaan moo jedhee naman gaafadhuan yeroon isaa yeroo dhuga baatii miti anamma waan natti dhufe ni maayira waan ta'eef utuu dhugaa min ta'e Waaqayyo simmoo natti hin dubbatu ameen daatorraa bashiyaa. Ameen. Akkuma daruuf hin qabaa waan jijjiiramuuftu jira yeroo muraasa booddee jijjiirama wayii keessatti of arganaan jedha yeroo muraasa booddee jijjiirama keessatti of arguu qabanaan jedha ta'eeraaf maqaa Yesuusiin. Ameen maqaa warra meen jechaartan isinii ta'eera maqaa Ameen. Inni ofii waca keessa akka jiru nan beeka maayikii isin cufatee waca keessa jira natti fakkaata. Asiidha garuu waan isa dabarsuu rakkisaa sinarrabashe fakkaata dhiifama haasaa qabaddeen garuu waan si dabarsuu rakkisaa tokko jira Waaqayyo ajajatti sii baaseera hin darbama jedhee itti naa himinaan jedhee ergaa na biraa qabda fudhadhu bakka. Ameen. Waan darbitu qabdaadhi waan chaalenji yookaan immoo ulaagaa ta'e waan si danqaa jirutu jira ulaagaa sin dabarsine ta'e waan si rakkisaa jiru tokko qabdaadha maddooma jirtu lafuma amma jiraattu. Eeyyee sirriidha. Dadhabdeetta garuu amma dadhabbii keetiin geessu ati nama nana Waaqayyo natti maayiraa. Ameen. Rakkoo ulfaataa anama sagalee Waaqayyoon barsiisaa oole si argaan ture gaafati jala turte ati irra keessan turre akka ati dhuftee galtu anatu godhe sababiin isaa maanni hafuurri qulqulluun waa'ee keetiif na tuttuqaa ooleera utuma sagalee Waaqayyoo barsiisu hafuurri qulqulluun na tuttuqaa oole dhimma nama kanaa ariifadhee waan hin hojjechuun qabaa naan jedhe maa inni naan anatti qabameera utuma na duukaa jiru immoo miidhamee jira miidhamaadha namni kuni naan jedha Waaqumatu. Ameen. Wanta inni yaadetuun taanee fi hin ta'aaf amma kana booddee murtoo ani baaseedha hin ta'a waa'ee nama kanaaf nan ariifadha hin ta'a goolaa raashii babitenen ta'a waan ba'a sitti ta'e si rakkisaa jiru kanarra booddee ofirraa dhabda jedhi itti naa himinaan jedheera sii ta'eera maqaa Yesuus. Ameen. Jireenya kee irratti ta'eera. Namoonni addanarra jirtan sagalee ammaa kan dhageessan kan jireenyaa isiniif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.
hunduma keessaniif kadhachaa jira. Eebba Abiraam, eebba Yaaqoob, eebba Yisihaaq isin eebbiseera. Amen. Amen. Yesus. Foonis Amen. biyyuu hafuuratti biyyuu namni eebbifamu isin haa ta'u. Amen. Hallelujah. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoos dorgommii irra jirtu mo'adhu seena maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ta'u. Amen. Amen. Mo'adhu dhaga'aa jirtoota hin beeku. Dorgommii irra jirtu kana mo'adhu dhaali malee sin dhaali maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin seena sii ta'eera sirratti sagalee. Himpiiku waan dorgomaa jirtu qabda. Waan utuu ta'ee jetteetti dhiphachaattu qabda hin ta'anaan jedhe Waaqayyo be Yesuus Kiristoosiin maqaa goota. Namni seenaa jedhamtu kunis irra jirtu jala jirti hin gashinaa garuu dhagaa jirti isheenii isaa dujee sagalee yoo gashanii maqaa Yesuus ameen gooftaa deekaa fiiteemaayi naataa zooma namoora. Dhuguma dhugaa Waaqayyooti seenaa waan itti dhiphattuu fi waan utuu ta'ee jetteetti dhiphachaa jirtu qabda. Ta'eera jedhinaan dorgommee walii jalqabdeerta. Dorgommee jireenyaarra jirta. Kaayyoo jireenyaarra jirta. Hin mo'atta. Yeroo dhiyootti waan mo'attu qabda. Zeenaama. Yes. Zeenaatoomaayya. Yes. Ameen. 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 Seenaa sii ta'eera maal akka ta'e hin beeku hin mo'attaati. Yeroo muraasa booddee dhuga baatiidhaaf onlaayinii kana irratti wal argina. Warruma kana gidduutti dhuguma waan mo'adheanii waan amma rakkisaa jira. Nam mo'adhee jettee matu dubbattaati guyyaa tokko kun sirratti ta'eera maqaa isa du'aan godhaa jabsee ka'eeti. Ameen. 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 Isinii ta'eera maqaa Yesuusiin. Isinii ta'eera maqaa Yesuusiin. Isinii ta'eera maqaa Yesuusiin. Mimi wanti sirkaa ba'uudhaaf mucucaatu kun sirka akka inni sirkatti hafuun godhadhe Waaqayyo sirkaan ba'u maqaa Yesuus. Ameen. Mimii ko wanti jettu kuni waanuma bara dhufaa darbaa sirkaa mucucaatu jira siif waan hin jedhaa jiru. Waama sirkaa mucucaatu bakka qabeera yeroo jettu sirkaa mucucaatu. Yookaan immoo si eebbifamuu dide yookaan immoo si sifaa'uu dide waanumatti kun kan kooti jettee mataa keetti yaaddutu si'a tokko tokko wallaansoo sitti godhata ameen gooftaa jirtaan. Maal jettee hin nagaamaa? Eeyyan hin nagaa dhugaadha nama Waaqayyo. Bakka irratti hoggattee gaafate kun kan kooti jettee qabdu amma sirkaa mucucaata. Ati immoo waan akkasiitiin dhiphatta yoo maal ta'e kun naa qabamuu danda'a waan jedhamu ittiin dhiphattu ati. Jira dhugaadha. Lammaffii immoo miidhama namatti hin himanne tokko qabda ati akkan jedhee miidhama namatti hin himanne qabda. Sirriidha. Madaadha keessi. Waan keessa keessa Dikoma. In kola di zemena amen gooftaa Yesuus eko jirtaati. Siiniin. Wanta baaftee kana booddee arguun dandeessu hin beekan madaatti ilaalteetti dhiphattu kana Waaqayyo dhoossi kanaan jedha har'a booddee sitti mul'ata. Ameen. 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 Wanti didee wallaansoo sirkatti godhatu immoo har'a booddee sii qabamaadha. Ameen. 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 Nagaan bara keessaniif jireenya keessaniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen. Abjuun keessan kaayyoon keessan fiixaan ba'umsa isiniif haa argatu. Ameen. Amen. Amen. Yesus. Amen. Keessan wallaansoo jireenyaarra jirtu mo'adhaa maqaa Yesuusiin. Amen. Mo'adhaa maqaa Yesuusiin. Mo'adhaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Amen. Amen. Nanim adola hivanatan takapatu vatin kimora bai leri ati ajo. Mo'adhu yanombi wama danqaasitti deekana mo'adhu maqaa Yesuusiin namoota nana mo'adhaa Amen. 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 Maqaa Yesuusiin. Amen. Humni si moosisu ilaafe nama waa mo'atu jira.
nama waa darbu jira, nama tarkaanfatu jira, nama wayirraa wayitti ce'u jira. Yesuusiin sirratti ta'eera. Amen. Nama haalli mijatee fi uffee jedhee gammadu jira, nama boqonnaa argatu jira jireenyi isaa, nama boqochiisu, nama uffee jechisiisu qaba Waaqayyo sirratti ta'eera maqaa Yesuusiin. Amen. Maqaa isa nama waa'ee jireenya bara baraa lallabaa ooleeti sirratti ta'eera maqaa Gooftaatiin. Amen. Irratti ta'eera maqaa Yesuusiin. Amen. Beeraanoo maashiyaa. Isin kaadhimamtoota jireenya bara baraa waan taataniif elaabbee namni sammuun keessi lolamu, namni gaafa hundumaa dhiphatu, namni boqonnaa dhabu maqaa Yesuusiin afurri jawwee, afurri qaallichaa maali Waaqayyo Gooftaa Yesuus afurri lubbuu ajjeesee bare, afurri nama miidhee bare isin irratti hin hojjetin maqaa Yesuusiin. Amen. Amen. Nama keessa sammuun isaa boqonnaa argatu jira, nama lolamu jira, nama of ceepha'u jira. Kas ta'uu dhiiseera ta'e maqaa Yesuusiin har'a booddee hin gaabbitu, waan hojjechaa jirtu hin gaabbitu, lafa jirtutti hin gaabbitu, waan sadarkaarra jirtutti hin gaabbitu, ulaagaarra jirtutti hin gaabbitu. Waaqayyo akkasitti boontee jiraattuun godhaedha. Amen. Akkasitti boontee jiraattuun godhaedha Waaqayyo. Amen. Amen. Akkasitti boontee jiraattuun godha. Yes, ameen, haleluuyaa. Amen. Yesus. Amen. Gooftaa maqaa Yesuus of abaaraan jiraattu humni of si abaarsisu kun sirraa du'eera maqaa Yesuusiin. Amen. Ayyoo ati waamamtee fansitti maa tokko ati Waaqayyo nama guddaa si gochuudhaaf si waame, lama Waaqayyo si eebbisuudhaaf si waame, sadii Waaqayyo si baay'isuudhaaf si waame. Humni eebba sirratti nyaachaa jiru, humni si abaaraa jiru, humni hojjettee akka harka duwwaa taatu si gochaa jiru waarii ammaa kana booda siin danda'in maqaa Yesuusiin. Amen. Eebba keessa namoonni baay'een eebbi isaanii qabamaadha. Iddoo barbaade taa'ee eebba keessa jalaa nyaachaa kan jiru. Afurri nama keessaan si qoraa jiru, qaalluu ta'ee humni si rakkisaa jiru. Ameen Gooftaa ilaabbeedha. Amen. Hiriyyaan si miidhaa jiru, biyyi si miidhaa jiru, lafti si miidhaa jiru kan dhaga'u maqaa Yesuusiin. Har'a booddee kan keessa diigame nan ijaara, kan keessa faca'e walitti Amen. kan keessa walitti saamame si hin galcheedha Waaqayyo. Amen. Amen. Isin irratti ta'eera maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Amen. Maqaa Yesuusiin. Waaqayyo Abrahaamiin maatii abbaa kee keessaa sanyii kee keessaa bahi, maaliin si godhaa jedhe, tokko nama guddaan si godhaa jedhe, lama sin eebbisaa jedhe, sadaffaan sin baay'isaa jedhe. Abrahaam kaayyoo kanaaf waamame, kaayyoo Abrahaam waamameef kanadha. Rakkinni irra turu miixuu ciniinsuun itti ulfaatu malee Waaqayyo Abrahaamiin nama guddaan si godhe, sanyii kee baay'isa jedhe, sanyoota kee hin jenne sanyii kee baay'isa jedhe. Har'a ganama waan isinitti dubbadha, waanuma yaaddanitti. Amen. Amen. Namumti boqonnaa argatu jira misi keessa. Anamma kanan jedhu sanan jedhu fixeera. Mul'ata nama tokkottu inni himu inni kadhachaa jiru. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin waanumatti dhiphachaa jiru. Nama aara galfattu jirta. Namumti waa ilaame. Yes, ameen, haleluuyaa. Namumti milkaa'umsa ofirratti argitu jirta sii ta'eera maqaa Yesuus. Amen. Barri keessan jireenyi keessan nan Amen. Barri keessan jireenyi keessan naaf eebbifamu. Amen. Keessayyuu alayyuu kan jirtan jireenyi keessan gadadoo jalaa ceephaamuu jalaa haa ba'u. Amen. Amen. Namni isinittiin taphatin abbaan barbaadde isin hin ergatin, isin mucaa Waaqayyoo isin dhiigaan bitamtan, hafuurri bitamaan isinitti ramadamee isin jeeqarra booddee isinirraa adda ba'u. Amen. Amen. Hallelujah. Jedha fakkaateema Abrahaam duukaa ka'e gaaf tokko yuulooti. Garuu Waaqayyo gaaf tokko filannoo tolchee turraa deebisee eeyurraa Abrahaam irraa waan eebba kee duukaa ka'e waan mul'ata kee duukaa deemaa jiru kana Waaqayyo si biraa hambisu. Amen. Amen. Isiyaaq duukaas immoo wal'aansootti qaban eebba isaatti falman, wal'aansootti kaatan eebba isaatti qocolloo kaatan falmeetti geggeessan har'a si biraaf maqaa Yesuusiin. Amen. Amen. Isinii ta'ee humna dhiiga olichaati. Amen. Barri Amen. keessan jireenyi keessan umuriin keessan naaf eebbifamu. Amen. Ilaame isinmee of harkaa dhabdanii kadhaan naqina jireenyi keessan rakkinaan hin guutin. Erguma mootummaa Waaqayyoo
maanaa jiraadhaan jedhe. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu Eebbifamaa jecha. Waaqayyo bara keessa naa eebbisu. Baay'ee nutti toleera. Darbaa deema. Ameen ameen ameen. Jala jira namni biddeen booloo tolchaadha warri irraa fayyadamu. Isin jajjabeessi. Kasaanii hin jirani duwwaa isaanii yaa. Dhaloota utuu faarfatanii badanii utuu lallabanii badan otoo hin taane isaan keessaa jiraatanii warra hubannaa fi ogummaadhaan dhaabbatanii guyyaa dhufaatii abbaa keenya eeggan Waaqayyo godhu eebbifamaa hubannaa waan isinitti fagaatiin Waaqayyo isiniif haa kennu kanuma caalaa kennaa addaa isiniif haa badhaasu isiniin jechuu jaaladha. Alli keessan maqaa eebbifamtu sammuun ishee haa qaramu jireenyi keessan haa eebbifamu isa samii isa lafaa sinaa eebbisu homaa isinitti isin guutuu isin haa taasisu Kiristoos eebbifamaa. Ameen 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 ameen. Eebbifamaa isin wajjina ta'u wal barra namoonni addaan irra jirtan hundumtuu wal barraa macaafuma walitti lallabnaa yeroon argadhee gaafan dhufuu sinan tajaajilaa si'a baay'ee seenuu hin danda'u tajaajila biizii waan na godhuuf si'a baay'ee irratti argamuu hin danda'u gaafan dhufe immoo walumaan kadhannaa Waaqayyo isin haa eebbisu yeroo namoota afee irrattan immoo ilaala waliin akka isin hin oofneef waliin akka isin hin maqneef barri kun bara wal fakkaatee dhaloota miidhaan Dhugaadha. ilaalladha ergaa barsiisa sobaas qabatanii kan adeeman hin jiraatu. Yaada dogoggoraa kan nama fudhachiisan hin jiraatu. Waaqayyo hubannaaf ogummaa isiniif illee haa kennu. Isiniif illee haa kennu. Sagalee dhugaan akkasumatti gaafa dubbatamu iyyuu jireenya keessaniif hin gala. Akkasumatti asseetti isinitti hin ta'a. Hin goomina. Bara keessa akka jedhu macaafni qulqulluun akka bofaayi haxxee taa'edha. Akka gugee immoo garraamii ta'a jedha malee. Akkasumatti gadhiisitti jiraadhaa hin jedhu. Kiristiyaanni gowwaas miti haxxees miti isinii dhufeera waan hin jedhaa. Kiristiyaanni waan hunduma isaa beekuu qaba. Isin goomsi wanti dhufee darba. Bakka kanaafiyyuu gaafa danarra seentan of eeggannoodhaan tajaajilamaa walis tajaajilaan jedha. Kun ergaa koo isa dhumaa diinaa eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Dhugaa eebbifamaa nama Waaqayyoo gooftaan baraaf jireenya keessan isin haa eebbisu eebbifamaa. Dhugaa manni keessan golli keessan tajaajilli keessan haa eebbifamu. Hubannaaf ogummaan isiniif haa baay'atu samiirraa inni bantiisaa banee isin haa eebbisu. Eebbifamaa maatiin keessan gaa'illi keessan maqaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa dhugaa anillee baay'eetti eebbifamee jira gooftaan haa eebbifamu. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Eebbifamaa dhugaa hundi keessanuu. Warraanis maayikii babbaradhaa wal eebbisaa gaa'ee. Gooftaan bara keessan haa eebbisu nama Waaqayyo eebbifamaa maqaa Yesuusiin sagalee addaati jechuudha. Warra amanee warra fudhatee fi nus immoo amannee fudhanna irra nuuf ta'eera maqaa Yesuusiin kanuma caalaa darbaa tajaajilaa hin qabaminaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaan ifaa biyya lafaa sinaa godhu kanuma caalaa eebbifamaa maqaa gooftaa Yesuusiin.